الله وبالله أني نما جيسي سنبيخو أني قام ورا نسياتي الراس بروس قام ورا نسياتي مالي ورا جيسي خان بلاس يكاين بيخو أين وقت أني سنبيخو نمني نبيخو ورا نسياتي الراس بروس إساني وجه ننجر والله وبالله. أوكي قامنا جيسي نينيو تيجات أبون قام جيسي قام موتوماتي خان كان دقيتي قام موتوماتي ردواتي مو خاج جيسي قام خمري قام موتومان لأنه سومالي أكتي خاطب بدمي جرامي كن. اوكي سنيفوتي قامت يسجل جيسن يوجين بجتون وجين وجتا صون تهين ييجا أبارا وانتين ييجا تكلي أخنين كابو قام ورا نسيها وجينين كابو ديناول الراس بروس ثاني وجينين جرا الراس بروس تينكو يه دافي تيجتوف أتلين قديسين سيجالة تيفدا يو ربي جيس سجنتا بل إن أنا سكجاري نيا سوينا ديناول خين تاي أكيد الفيديو رتي وان نتخيسان دلجاجرو كوبك أبدا جالي جتيني ترتي واس جولي تينيا شرو نوتي ودي ورلال بكا نوتي جت سنيفي وان دلجاجرو بكت سنغافي لما نوتي ورجتي سي في إنيو وانت دلجاجر تنو مالي واس نتي وقاس ينجو جولي تينيا تان أرتيستوتا واني قدادا جرو إما نسيا خن رتي بولشينسي مال قرتي كجرو في إما خن أكده فني في تو كبر كيسة تو جزء هند سوشيال ميديا رتي جزء أجرو إما خني أمورامي نرجع ساني لكت إجماع غافي نسان غافتن لكت غافي ساني غافي سريتي غافي خناف ديبسا جه أكار كتشو كبر نوتي بوش قرو جرا هنگان دينيتي منابا غازات ديجا بولشين سبراس دعا قرو جراج تشولا واي غرتي أما يجسي خام خاصة خنا رتي من أبغى غدا دينه سوا جور كونو نجراتي يرو ميكا من أبغى غدا ديته تبغى أبغى متى فتيتي ينفع وجين ديته بكسن أنا نموت بكسن ده كاني أما خنا رجع وجين سيفيدا نما سني ليه أما ديتين سيفيدا أجت شولا ميديا رتي أسمرتي أيه منا أبغى غدا تناندورا إسانو ما وجينو إسانو فوري جيسينين بيخا إتيانسي أماس أبليسر يدور سامي إسام وجين ديمه دكيتين جرا ديبي أماس سايبوتن خيا خنين مكات كون دنديني إساني وجين سدكه منا أبغى غدا وجين بريني أكني nama tokko tokko ilaala lamma nama tokko tokko ani niin beekan majoollee sanii naayimte viidiyoo illee ni jirti meen isaan keessaa mee nama tokko naa tokko mee nama akka ragaatti fakkeenyaaf amma akka khaliifaa fudhachuu ni dandeessa. Khaliifaadhaa wajjin wanti mana abbaa gadaa dheeyitanii fi dhimma nasihaa kana moo dhimma biraati amma dhimma biraa irratti illee gartee yeroon dheeyitan ni jirti dhimma kana irratti dheeyitanii abbaa gadaati wajjin waan haasoftan ni jira jaamaa kiyaayi dhimma nasihaa abbaa gadaa wajjin haasa'uudhaaf dhimma kana irratti abbaan gadaa hin turre garuu namoota achi wajjin jiranii jira abbootii gadaa wajjin haa jiran isaanii wajjin garuu haasofnee jira. Abbaa gadaati wajjin haasofne abbaan gadaa hin jiru nun jaanii ture haa guyyaan hin dhaqu jechuudha. Eenyufaadha warri bakka san turanii warra abbaa gadaatii gajjira keessaa. Maqaa isaaniin yaadadhu simuun hin dandeegaa guyyaa biraa. Okay ayyee. Tabiraa viidiyoo seeratti wanti jette takka sablammii walitti hin buusinaadha jette sablammii walitti hin buusinaa warri jetteeni namoota gartee waa'ee nasihaa gaafatu warra achi sibira jirurraa kaasee hanga gubbaatti warra jiru jechuudha warra biyya keessaas biyya biraatiis warra jiru guutuudha sablammii kan walitti buutu erga namni ajjeefame booda haqa isii gaafachuudha moo okay jinaawul laalasratti tasgabboyteen qalbii tasgabboyte yoo kadhaggeeffannu taate sablammoota wali buusuun mirga gaafachuudhaaf mirga nam takkaa gaafachuudhaaf nama wajjeenee osoo hin taane tasgabbiidhaan akkumaan reefuun tana dubbadheetti tasgabbiidhaan waan barbaachisuun taa'u bulchiinsa keenya namoota qaama dhimmi ilaallatu gaafachuu ni dandeenya. Sablammoota wali buusuu garuutu akkanatti gaarii miti jechumaan biyyi teenya Dirreedawaan biyya beekumsaa akka hin taane nagaan akka wanni nama bobbohee galu lubbuun nam takkaa akka waa takka hin taane nama jaalatu keessaa tokko waan hin ta'eef kanuma kan hin jeehu barbaade. Egaa fi kiyyalleen ifa saarroo kiyyaa erga namni ajjeefame booda haqa namaa gaafachuutu saba walitti buusuudha moo nama magaalaa san kan namaa namnummaa lubbuun namaatu takka bahuun qabdu namni amma gaafsan rakkina kana uume qaama mootummaati.
hanga dandeenyutti qaamni mootummaa keessa namoonni jiranis akka sabaa fi sablammoonni walitti hin buuneef isaanis gumaacha gama isaanii godhuu qaban hawaasni keenyaas akkasuma gumaacha godhuu qaban yaada jedhu yaadni kiyya gabaabdumatti san. Ayyee taate sabaa sablammoonni ammaan tana gaa haala amma jiru kanatti walitti ni bu'amoo walitti hin bu'ettee yaaddu wantiin kana si gaafadhee fi michoo san qaama biraatu ajjeese jettee qaamni ajjeesan hanqa ammaatti qoratamee ifan baadee baatii sadii keessa jirra haala amma jiru kanarree sabaa sablammoonni walitti hin bu'u yaaddoon takkaa sudaan akka gama kanaan qabdu maali? Obboleessa kiyya diinaa ol. Gaafii mootummaa gaafachuu qabdu na gaafatte anama booda waa'ee artii na gaafadhu sa'ee bakiyya ani waan laali waan maati jettira dhaabbadheetiin siin jee sabaa sablammoota gaafii walitti hin buusinaa waan jette amma michoon ajjeefamtee michoo namni ajjeesee gartee biyyee jala buuse tana haqasii gaafachuun sabaa sablammoota walitti buusuudha shoorti dhiyooke. Dhimma isii gaafachuun akkamiin walitti buusuudha nutu gaafachuu jirra. Nutu gaafachuu jirraa bar. Viidiyoo irratti kasattee bar viidiyoo. Isaan waan biraati amma laal waan diinaa ol waan ati hin beekne jira. Ani amma hawaasaaf kana dubbachuu hin barbaanne. Kanaafuu ani mirga isii gaafachuu yoomiyyuu taanaan nutillee jee barreeffuun tana hanga dhumaatti wajjin jirraa isaanii wajjin. Ani abbaa nasihaatiif ilma har'arraa eegalee quba qabadha. Ilma waan barbaachisu hunda cinaa dhaabbadhee antaan duraas obboleettii Sidaa Rahmaa bilbila kannee fi bakka barbaachisu si wajjin deema hanga xumuraatti isin wajjin tura hanga wanni dhimmi isii kun goola bonutti isin wajjin jira jechuu kiyya isinirraa mirkaneeffachuu ni dandeessaa jechuudha. Kanaafuu obboleessa akkasiin naa hubadhu. Ayyee shaarroo kiyyaanii gaafii na si gaafachaa jiru ammallee irra deebiitiin si ibsa. Waan ati viidiyoo irratti dubbattee fi yaada hawaasni kaasu qofaan si gaafachaa jiran gaafii dhuunfaa kiyyaa waan na fakkaate takka keessan gooneen qaammaatti. Wanta xumuraatti keessaan godha jee yaadu meebii bakka takka takkatti bakka ifaatiin godhanitti qofaa ittiin daddabalee tumaan si ibsee akka deebistus godhe. Ayyeeta biraa yeroo gabaabaa booda oduu gammachiisaadhaan gabbahuu deemnaa dhimma nasee irratti. Gaafuma ammaree Hussein dhaabbateetti si gaafadhe oduu gammachiisaa dhiheenyatti dhagahuudhaaf. Oduu gammachiisaa yoo rabbi jee bulchiinsi Dirreedawaa isaaniif waada galee jira. So baallama qabatee jira jechuudha. Baallamni san keessatti waan gaariitu jira waan jiru abdii guddaa waan hin qabuuf oduu gammachiisaan asbaanaan jeemi gaafuma asbaanee dhageessa kaadiina. Galatoma kana isiniif hindiisa warri daawwattoota keenya warra jala jirtanii dhageeffachaa jirtan hunda keessanuu gaafiin inni lammaffaa waa'ee gartee nasiyaa irratti waa dubbattee turte warree futuutas jechuudha. Nasiyaan ulfa garaa qabaachuu ragaa ni qabdaa jaallee jettee viidiyoo irratti waan ati viidiyoo irratti dubbattee siin gaafachaa jira. Ragaa ni qabdaa jaallee itti gaafattee ragaa qabaachuu ulfa lakkuu garaa qabaachuu si ammoo viidiyootu jira tan hogganaa waajjira paartii biraayinaa. Waasan fala geeffata ati ragaa ni qabdaa ani immoo ragaan hin qabaan jeeni barka isin garaa qabdu akka isin lakkuu garaa qabdu an ragaan qabaa ati hoggaan ifi dubbattu ragaadhaan dubbadhu jechumaa fi nan dubbisan kaase jechuudha. Ani immoo achirratti dubbadheetin jira ani akka isin lakkuu garaa qabdu ani ragaan qabaa sigalee an ragaan hin qabaan jee beekte. Akkasiin jeedinaa ol bakka kaanii turraa muramee akkasii magaalaa keessa. Ragaan kee maali iyyee gargaa qabaatu? Ragaa akka isin lakkuu qabdu. Anniin beeka gaadha jechuudha qubaan qabaa jechuudha. Qaamaaniin bira jira. Qaamaaniin wal agarree tanaan duraas faayinaansii ulaa dura isaanii dhaabbatu jiru kantiibaa barbaaduudhaaf arkee ol naqee wajjin deemee waajjiroota hunda gaggarsiisee kantiibaan hin jiru hoggaan hin jiran ulaa duratti illee poolisni gizee isaan dhorku. Natti himanii poolisicha sana akkamiin dhorkitaanii jarri kun warra ilma lubbuu dhabee je'ee isaan kana akka dhiifama gaafatu hunda godhee mana abbaa gadaas ta'uu qabna jee mana abbaa gadaas illee geessee. Wanti dammechaa jiru sirriidhaan bakka sanatti gartee wantiin akka addaan baastu barbaade amma kun waan faamilii isiitii wajjin wal argitee gartee walitti dhufeenya isin qaban ibsaa jirta kana gama boodaatti illee isin gaafadha. Waa'ee ragaa ulfa lakkuu nuti ragaa qabnaa
jechuun xiyya mirkaneeffanneen ragaadhaan haasa'u jirra. Ati garuu tu ragaadhaa hin qabduudha. Ati ragaan qabduus ta'e haasa'inidha. Kan hin jechuu barbaadee jirratti. Ragaa qabna nuti ragaa qabna. Akka isin ulfa ragaa qabdu nuti ragaa qabna. Ati immoo ragaan ati qabdu yoo jiraate fidiidhaan kan hin jechuu jiru isaa. Nasiyaa ulfa waggaa namaa osoo qabdu du'uu isidha. Ani ragaan hin qabaarraas barus taanaan. Kanaafuu an akkasi feeniin dubbadha. Ani yaada keessatti fudhachaa jira shaarmaar kee xiyyaa. Tole uummanni xiyyaas akkasi naa ofisu. Abbalaal miira keessaa sin galini anaasi qofaa wanti asi gaafa dulleen ifaa just akkuma anaasi qofaatti gartee kan haasoynu. Amma ragaa laal gaafii irratti akkaataan itti gaafatte ragaa ni qabdaa jaallee jetteen viidiyoon ni jirti. Akkaataan itti gaafadhee diinaa ol dogongora tokko dhiifama guddaa uummata gaafadhee warra nasiyaattillee gamanumaan dhiifama akkanaa godhan. Harroo xiyyaa ati gaamma nama gaazexeessummaa gaafa nuti ijoollee gaafa na qofoon kaatin nama hojjechaa ture dirree TV FM dirree keessa. Narra guddaa jechuu keetimi haa tiyoo. Adeemsa haasawaa gartee moora na caalaa beekta waa hundaa kan deemanii. Abshir maara koon qabu wanti gartee ragaa ni qabdaa waggaatti jiratti wanti san hin jiru. Akka waan jettuu fakkaatti amma meeree ragaaniin qabaa eegeette shaarru ragaa qaba garaa qabaachuu isiidhaa sanii faamilii isii qaamaa wal harkitee osoo hin ta'ini ragaan ati qabdu waraqaa mana akkamaatiin deeggaramteedha moo shaarroo moo nasiyaa osoo isiin hin ajjeefamin dura nasiyaa beeyta. Eewwaas ani ulfa ilmaan lama garaa qabaachuu isiidha akka gaariitti akkaniin beeke